ست أنا اليوم رايحة اوت والمدام عم تسوي لها شعراتها تروح تنبسط. شوفوا جميل. Guys, may lalada mata ko naragugubarti madami ni bayan na magarida. Mata ko kanaf naragugubarti. And now هتطلع مش نكتة حلوة. ግን አስባችሁታል? እኛ አረብ ሀገር ያለነው ሰዎች የኛ ህይወት እኮ ሳስበው በጣም ነው እኮ የሚያሳዝነው። አንድ ቀን ረፍት ሳታገኝ 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት 12 ዓመት የሚሰሩ አሉ እንኳን ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። አንድ ቀን ያለ እረፍት አንድ ቀን ሲመሽ በቃ መሽቶ ምናምን ክላሳችሁ ገብቶ ትተኛላችሁ። ለሊት ትነሳላችሁ ወደ ስራ ትነሳላችሁ ወደ ስራ። ይሄን ሁሉ ስቃያችን መከራችን እንኳን ተንተን እኛ አረብ ሀገር ያለነው ሰዎች እንደ ህይወታችን ሳስበው ምንድነው እንዴት ነው በቃ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። hordoftoota kiyya viidiyoo kanneen lamaanirra viidiyoon kun isa garagaraati jechuudha. Akkuma argitan waan garagaraati, reakshinii garagaraati jechuudha. Mee viidiyoo kanneen lamaan keessaa isa kamtu isinitti tole osoo hin sobiin dhugaa dubbadhaan isiniin jedha. Viidiyoon kun wanni inni ibsu madaamii gara jabeettii fi madaamii amala qabeettii jechuudha. Inni jalqabaa madaamii amala qabeettiidha. Inni lammataa immoo madaamii gara jabeettiidha jechuudha. Ilmi namaa jechuudha wal keessa akkuma namni bifaan adda amalli namaas onneen namaas gara laafinni namaa gara jabeenni namaa gara jechuudha. Kanaaf isiin kun isiin lammataa kun jechuudha tokko isaanii odoo ta'e jechuudha. Harkaan mataa isii qabdee akkanatti tokko soofii miti gizee kenniteefi jechuudha. Ofii isiitii harka isiitiin akkana mataa isii qaqqabuufi miti tama gizee isiin bira dabartuuyyuu akka uffanni si uffate si hin tuyne ka xayyafan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Wallaahi hedduu isaaniitu jira jechuudha. Innaa kanaaf ilmi namaa hundi tokkoo miti jechuudha. Waliin fakkaatan isaanis isaan ta'aniif madaamii ta'aniif ka garaa hin jabaan ka of hin dhaabne ka hin jiraame bakka anaafisiillee rabbii walqixa uume anaafisiin namummaan kenna walqixa nama ta'uun kenna walqixa hundi garagara nu godhu. Dhaba qofa jettee adda baastee beeytu hedduu isiitu jira jechuudha. Adda baastee hin beeyne immoo akka waan rabbiin isii olaantummaaf isii uumeetitti of laaltu hin jirti jechuudha. Hojjettuma tana akka waan isii tajaajiluuf rabbiin jibbee isii uumee wayii akka waan rabbiin jibbee isii uumee isii dhabsiisee wayii fakkeessitee akkasitti gadaantummaan laaltu hin jirtu jechuudha. Akka waan rabbii isii jaalatee isii duroomseetitti jechuudha. Ka akkasitti of laalan hin jiran ka garaa jabaatan. Ka baqaasii akka namaatu ittuu sin lakkoofne hedduu isiitti jira jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaan lamaanii jechuudha. Wanni jidduu kana jiru jechuudha. Dhugaa rabbii yoo argitan kana fakkaata jechuudha. Yeroo baay'ee manni hundi waliin fakkaatu. Manuma tokko keessattuu jechuudha waa hedduu argaa jirra. Manuma tokko keessattuu shamarranuma obboleeyyan ta'anii mana tokko keessa jiraniiyyuu inni kun baqa hin jiraame. Ka akka obboleettii ufiititti silaalan hin jiranii ka sin xayyafne hin jiranii jechuudha. Ka suutaan waa wayyoo siin galin suutaan si hubachiisan hin jiraa. Inni tokko immoo ganaa odoo waan si ajajan sanuu sin hubachiisin ka dursanii si arrabsuuf fiigan hin jiraa. Ka baqqaati waa wayiitu deebii akkatti isaanin deebii akkatti isaanitti hin deebisne. Olaantummaan of laalan hin jira jechuudha. Kasi tuffatan jechuudha. Inni tokko immoo manuma san keessattuu kasi kabajan ka amala qaban bakka kasi wajjin nyaatan kasi wajjin dhugan hin jira. Inni tokko immoo manuma san keessattuu ka akka xiqqaa isaanitti fayyadamanitti hin fayyadamne burcuqqoo kee adda sii godhan saanii kee adda sii godhan hin jira jechuudha. Inni tokko immoo ka meeshama isaan fayyadamu ilaa hagamaan kaa jechuudha. Ka wajjin fayyadamtu hin jira jechuudha. Akka obboleeyyaniititti silaalan kasin xayyafne kati hojjettu jedhaniitiniin gassi qabaniitiniin silaalli hin jira jechuudha. Hedduutu jira jechuudha. Kanaaf amalli ilma namaa garagara hundi tokkoo miti jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarraa waan nan hubadhe kana jechuudha. Akkuma badaan jiru gaariin jira, akkuma gaariinis jiru badaan jira. Carraadha jechuudha. Hunduu akka carraati.
yoo rabbiin mana gaarii si geesseetiin jedhe hojiin hagamuu haa ulfaatu wallaahi kaayyoof biyyaa baate haga kaayyoo keessa galmaan gayattu obsi hojjedhu. Ulfaatinna hojii homaa miti garuu namni nama gaarii yoo ta'e manni mana gaarii yoo ta'e qaallittiin ati bira jirtu sun nama gaarii nama yoo ati wallaalti suutaan si hubachiisu nama yoo waa ati dagatte akkam dagatta jedhee sitti bararee si luluuf sitti fiin nama akkasii yoo ta'e nama siif beeku yoo ta'e walumaa galatti ati carra qabeettiidha jechuudha. Obsiitii hojjeta dhuseen jedha obboleeyyan kiyyaa. Warri mana badaa ga'eeyyuu kun danda'aniitu dalagaa jiraniis immoo warri mana gaarii rabbiin isin geesse alhamdulillah jedha isiniin jenna. Akkasii wallaahi kanaafi inshaa Allah viidiyoo kana haga dhumaa laayik godhaan isiniin jedha.